Bagageessan bagageenya uummanni Oromoo martii fi qabsaa'oti Oromoo akkasumas lammiileen Oromiyaa baga gammaddan. Dhaabni kolonii impaayeraa jalaa saba Oromoo akka bilisa ba'u gochuuf ijaarame addi bilisummaa Oromoo erga hundeeffamee adoolessa 1 bara 2023 waggaa 50ffaa isaa kabajata. Addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoof kennaa addaa hayyoonnii fi qabsaa'onni bocanii mataa Oromoo ittiin ol qabachiisan akka ta'e ragaa akka galaanaa waraabamee hin dhumnetu jira. Saba Oromoo jaarraa tokko oliif hiddi gabrummaa keessatti dagaagee biyyaa fi sabummaa dhabee afaanii fi aadaa mulqabee eenyummaan isaa addunyaa irraa akka dhokatu taasifamee kan ture addi bilisummaa Oromoo bara 1973 bu'uureffamuun ilmaan saba keenyaa qabsaa'oti Oromoo falmaa hadhooftuu taasisanii fi wareegama waggoota 50f kaffalaa jiraniin sabni Oromoo faajjii fi alaabaa adda bilisummaa Oromoo yookiin alaabaa Oromiyaa jalatti wal gurmeessee eenyummaa isaa deeffachuu fi biyya isaa Oromiyaaf akka falmatu afaan isaa qubee afaan Oromoon akka katabamee barreessu irrayyuu darbee afaan barnoota ammayyaa taasisuu irratti addi bilisummaa Oromoo gahee leencaa bahatee jira. Qabsaa'oti Oromoo qabsoo karaa nagaa fi dippiloomaasii cinaatti roorroo mootota Habashaa dhufaa darbaa akka ofirraa falmataniif karaa hidhannoo fi siyaasaan leenjii ammayyaa kennuun kan addi bilisummaa Oromoo dalage seenaa uummata Oromoo keessatti isa hangafaati. Waraana bilisummaa Oromoo ijaaruu fi ammayyeessuun falmaa hadhooftuu baroota dheeraa taasiseen mirgi uummata Oromoo akka kabajamuu fi duubatti akka hin deebine eeggitii itti tolchee jira. Sabni Oromoo guddichi Afrikaa sababa hacuuccaa bifa adda addaatiin eenyummaa isaa dagachiifamee amantii fi gosaan maqaa lafaa fi maqaa lagaan isaaf moggaaseen of waamaa kan ture addi bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa hidhannoo fi siyaasaan geggeessuun cinatti eenyummaa saba Oromoo barsiisee ani Oromoodha jechisiisuu danda'eera. Sabboonummaa ijaaree dhalli Oromoo tokko akka ofitti boonu yookiin akka ofitti boontu taasisee eenyummaa dagaagseera. Biyya Oromiyaa jedhamtu sammuu dhalootaa keessatti ijaaree dhaloonni jaalala biyyaa akka horatanii fi biyya isaanii jiraachisuuf akka of kennan taasiseera. Addi bilisummaa Oromoo sadarkaa jiruu fi jireenyi addunyaa irra ga'e hubachuudhaan mirga seerri addunyaa kennuu fi mirga uumaan kennu hubatee mirgi hiree murteeffannaa sabootaa akka kabajamuuf qabsaa'ee impaayera Itoophiyaa keessatti bu'uurri yookiin modeelli gaaffii mirgaa Oromiyaa akka taatu taasisee saboota kaaniifuu wabii fi madda muuxannoo ta'eera. Ijaaramuun yookiin hundeeffamee qabsoo Oromoo gaggeessuun adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo biyya keessaa fi alatti eenyummaa isaa irratti hundaa'ee saba Oromiyaa ta'anii akka of ijaaran taasiseera. Hawaasni Oromoo biyyoota Afrikaa giddugaleessa bahaa fi biyyoota alaa hundatti of ijaaranii Oromummaan akka gurmaa'an taasisuun hundeen isaa adda bilisummaa Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo dhaabbilee hawaasaa biyyoota adda addaatti ijaaree fi tumseen lammiileen Oromiyaa biyya fedhe keessa akka jiraataniif wabii jireenyaa ta'ee kabajaa itti horeera. Dhaabbilee ogummaa adda addaa ijaaruudhaan yookiin tumsuudhaan seenaa Oromoo ol kaasuu aadaa isaa dagaagsuu fi ogummaa adda addaatiin sabichi akka tajaajilamu gochuu keessatti qoodni adda bilisummaa Oromoo olaanaadha. Hayyoota hedduu of jalatti ijaaruudhaan gumaachaa seenaan yoomuu hin daganne taasiseera. Artistooti Oromoo hangafoota irraa kaasanii haga dhaloota har'aatti adda bilisummaa Oromoo jalatti yookiin daandii adda bilisummaa Oromoo irratti tarree galanii qabsoo gaggeessuun afaanii fi aadaa akkasumas warraaqsa Oromoo akka guddisan taasisuun hundeen isaa adda bilisummaa Oromoodha. Hayyooti Oromoo waldaaleen namoomaa Oromoo fi Oromiyaa akkasumas dhaabota siyaasaa Oromoo dhalachuun hundeen isaa adda bilisummaa Oromoodha yoo jedhame dhugaadha. Dargaggoonni Oromiyaa bara 2005 irraa kaasee haga bara 2010 fincila diddaa gabrummaa akka geggeessaniif addi bilisummaa Oromoo gahee guddaa taphate. Bara 2011 qeerroo bilisummaa Oromoo hundeessuu taliiguu fi geggeessuu keessatti addi bilisummaa Oromoo daandii warraaqsaa bifa addaan toora qabsiisee Oromoo abdii itti horeera. Kanaaf uummanni Oromoo biyya alaa fi keessa jirtan ardii hunda keessa babal'attanii Oromummaan boontan hundi baga guyyaa dhalachuu adda bilisummaa Oromoon isin gahee yommuu jennu gammachuu guddaadhaan. Egaan adoolessa 1 bara 2023 uummanni Oromoo ardii kana irra jiru adeemsa adda bilisummaa Oromoo waggaa 50 eessaa kaanee har'a as geenye isa jedhuuf waliin kabajaa hundeeffama adda bilisummaa Oromoo taasisuun murteessaadha.
Oromoo hundi Oromummaan jiraachuu keenyaafis ta'e hojjechuuf xurreen isaa toora adda bilisummaa Oromooti. Qophii waggaa 50ffaa adda bilisummaa Oromoo irratti qabsaa'oti karaa adda addaa qooda guddaa sochii qabsoo Oromoof gumaachan irratti argamu. Seenaa qabsoo Oromoo fi daandii adda bilisummaa Oromoo irra tare mara uummata Oromoof seenaa ajaa'ibaa ni dhiyeessu. Hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo gadaa darbee, hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo gadaa ammaa, ijaarsi hawaasa Oromoo biyya hunda jiru, ijaarsi hayyoota Oromoo fi jaarmiyaaleen namoomaa Oromoo hundi, gahee fi ijaarsi artistoota Oromoo biyya hundatti, gahee fi qooda miidiyaalee Oromoo, qooda shamarran Oromoo qabsoo Oromoo keessatti, waldaalee amantii Oromoo, sochii dargaggootaa Oromoo yookiin qeerroo bilisummaa Oromoo fi kan kana fakkaatan hundi bifa ijaarsaan gahee adda bilisummaa Oromoo waggaa 50 keessatti uummata Oromoof gumaachee bifa seena qabeessaan dhiyeessu. Seenaan adda bilisummaa Oromoo seenaa sabichaa waliin waan walitti hidhatuuf haguma Oromoo fi Oromiyaa bal'ata. Himamees barreeffamees hin dhumu. Seenaa boonsaa kanaan dhaloonni yoomuu boonee mataa ol qabatee jiraata. Seenaan guyyaa kana dhihaatu hundisaa seenaa uummata Oromoo fi adda bilisummaa Oromoodha. Seenaa tokko Oromoo hunda waan ta'eef akka argamtanii seenaa keessan bartan, hubattan, irraa barreessitanii fi dhalootaaf dabarsitan waamicha kabajaa fi seena qabeessa isiniif taasifna. Irra deebinee bakka guyyaa hundeeffama adda bilisummaa Oromoo waggaa 50ffaan isin gahee isiniin jenna. Injifannoo uummata bal'aaf. Lecha Oromoo taasii qofaa walabummaa biyyattiin madagaa. Lecha Oromoo taasii qofaa